maal jette okay atoo sarraattinyaadha qaxartee hojjechiifte of jala fidde birrii hammana warra kooti walitti fidanii gaafateetu sana beeku dhaqee warra koo gaafadhaa amma dubbii keessa irratti wal faalleessi sila hojjettuudha sana immoo majar walitti fidanii dabalanii 302 safidduu sana hin beekuu jette dubbii dhugaa fudhadha irratti hin beeku sana dhageen gaafadhee dhufaa jette doktor asirratti sammas dubbiin kee wal faalleesseera yoo sabiyyi taanes ijaarsa jalatti fudhane dubbii tokko numa dhageenya wacuun hin ta'u miira keessas galuun hin ta'u obboleetti keenya kana yoo miite jiraatte walitti bu'uun duruma jira siluma oromoon keenya saba biraa jala gajjettee hojjechuu dandeessi malee ofiisiitii wanna tokko gaafa walitti banatte walitti baqaanatu caalaa yookiin nam tokko jala bu'ee yoo hojjenne wal hin dandeessu dubbii keessa wal dadhabdan wanna tokko yookiin walii banattanii kaatanii kootii walii wajjin hojjechuu dadhabdanii wal dadhabdan edda wal dadhabdanii nam tokko wanna tokko gaafa walitti banee wal dadhabee adda bahuun hin jira wanna goote sana adda qoodiitii fi wanna sana irratti sirriitti rabbi si argata abbaa ilmaati inta atis immoo buleetti kiyya atis hundi keenya amantii tokko irra jirtanii atis karaa kana dhuftee tanatti fakkaata haqa kee eegadhu sobaan alatti wanni tokko si fayyadu waa'ee wanna wajjiniin jammartan sana seeraan qoodii fiitu adda bahaa dubbiin keessa inaafaadha malee wanni biraa hin jiru wal dadhabda wajjin hojjechuu wal dadhabda nana caalaa wal irraa qoddannaan kanuma isinii jira okay ganni barreeffadhu bakka takka deebista ganni fi nam sadii si gaafata ganni itti fufi malee gaafiin dagadhaa Ani baay'een dubbadhu. Barreeffadhu. Milkii doktaraa miyaati. Doktaraa barreeffadhu. Maraaraa Guddinaa. Jecha Muniir Qoyme. Jecha Maraaraa Guddinaatu afaalallee afa gubaa'ee timirtaalallee timirti ministeera doktoraalallee doktoree jecha Maraaraa Guddinaa jedheedha. Oromootiya afaan Oromoo haasaa jirru waliin borjaa jessina mataa waliin dhukkubsina sa'aatii meeqa asirra ture sa'aatii lammaffaarra jira sa'a lammaffaa kana bu'aan finne nyam walitti jechaa jirra waliif dhagaaba waliif abbooma obboleessa koo namaaf abboomuun rabbiif abboomudha namaaf mo'atamuun rabbiif mo'atamuun gadhummaa sitti fakkaatii mo'atamuun gootummaan dhiiratu namaaf mo'ata obboleettiin tuni intala Oromooti intala teeki Oromummaa tana waliin fidiyasitti mataa waliin nu diraa jira. Amma ani waan hundarrayyuu waliin hojjettani. Wal amantanii waliin hojjettan namni duruu walumaan hojjeta. Dhaggeeffadhaa Oromooti dhuguma walii himnee adda deemna. Haqa jirtu adda fudhannee adda deemna. Waliin hojjettani ishiinis irra beektee atis ishiirra beektee waan beektan wal barsiistanii waan beektan walii himtanii waan qabdan walii fiddanii waliin dalagattanii. Waliin dalagatanii bu'aa argattanii sirraa argattanii an kassartanis kassartanii amma immoo sadarkaa ammaa kanarra geessanii walitti buutanii micoon tun qabamtee galtee nan galaa odoon eegiin tasa qabamteetu galtee kanaaf haqa sirra qabdu kennuufi waan ishii waan sirra jiru kennuufi ati nama amantaa qabu amantaa keessoo nama amantaa musliimaa qabu haqni duniyaattillee aakiraattillee siganti kan rabbii fuullee miiliina ta'e si eega haqni namaa dubartii ofitti boochisuu danuu ulfaata dhuguman sinin jedha waa tokko malee ofitti doktora Kokoy haasee sirraa fixa saniin booda ishiin isaa dubbatu ishee afis carraan argatu agammaa dira ishiin dubbachaa jirtu ishiin haa dubbattuutu waan jirtu walii kenna asis obboleettii tiyyaa haquma kee dafquma kee sunii takka saataatu doolchee takka saataatu waanuma ishiirraa qabdu san waanuma isarraa qabdu san atis waanuma sirraa qabdu san laadhuuf atis waanuma irraa qabdu san fudhadhu waliin hojjettanii see anasi barsiiseetiin irra caallamtee barsiistee jirta rakkoo miti nama barsiisuunis rakkoo miti inni taadaa walitti dhuftanii waliin hojjechuun akka walumarraa barattaniif miti kan walitti dhuftanii walii himtan akkuma walirraa barattanii waliin tajaajilamtanii hawaasas tajaajiltaniif himi saa walala walitti dhuftanii barsanumaafi kanaaf waan waliin barsiistan wal barsiistanii waan walii kennitanii kanaaf meeshaa ishii bira jirus laadhu fi waan ishii sirraa qabdu sanis kennee fi dhiisitii waan jirus fidi anis obboleettii kiyya waan inni biratti galche as fidi anis waan itti galchite achi fidi dubbii
gabaabsaan dubbiin baay'ate barreeffame fedhan mataa uffisina waliif abbooma ati abboomi fi laali haati dubartiin nama deessu haadha yoo jincisan haadha manaati yoo jidhalatan obboleettidha biyyi dubartiin kanaaf abboomi fi shidhaf abboomi fidi haqa satti kino kana si galchi jedhu sitti gadi fidi atis immoo obboleettii kiyya kana kana mataa waliin waliin borjaa Munir dhaggeeffadhu Munir mana kabachiistu qofa muyitii irratti qabe namarratti akkuma daa'ima reef dhalattee walitti ni hina ishiidhaaf dabaree laadhati jawaab dabaree laadha ishii waan dubbattu ishii haa fiddu kana kennee jira kanan biraa qabatetti haa dubbattu amma qoricha narraa barate natu barsiise inni narraa barate lakki ishiin naala hojjette no sun rakkoo miti wal barsiisuun rakkoo miti deennaa taate walitti dhufuu waluma barsiisu asanii rakkoo miti doktorri hawwiin waan irraa qabdu kana irraa hin qaba kana kennatti jennaan sirraa hafe oromoo keessaa irraa naafudha jedhi risiitiin isii galchee fidii nutti agarsiise doktor obboleetta boosellechuu doktoraati immoo doktorri kiroo galcheefi jira hafi ishee kana galcheefi jira waliin na biratti hafe homtuun jiru jedhi gadi fidi kana alaa wanni mataa lukkustaniif hin jiru waan sa'aatii irraa fidhatanis hin jiru boru nuti mana shafaataa maadaamii taa'ee nu eegaa bakka kana teenye jiru oromummaan nuti dhagahamtee dhimma micoota kanatti dhagahamtee sa'aatii kanas taa'e malee sa'aatii kana gammaa nama sitti irra taa'us kanaafi sana waan fidda adda deemna sin jechuu barbaade sananii dabaree ishiidhaa kennaa ishiidhaa dubbatu. Laafi keenya nuti see ta'u. Ishiidhaa sabbootu haa dubbattu Munir wiiti namarratti qabe. Yeroo tokko mana dhiirratti gallattistee mataa isinii wiiti irratti qabe. Amana sitti Munir na dhaggeeffatu. Rakkoon hin jiru. Wal dhaggeeffanneetuma nuti amma barri isaas hin jirru abbaa ta'ee jechaa jirra hamtuu jechaa hin jirruuni inni silaa fudhateetuma haya gadi buuneeti abbaan ta'aa fi jennaan dubbiin xumurame baru wal barsiisaa dhiisa waan waluma dhiisanis ofii walii godha kanaan jiru barbaada. Waan takka lama dubbadhee gadi bu'aa dhaggeeffatu Munir. Waan takka lama dubbadhee gadi bu'aa bakka kiyya kana mucaa jedhu kana galchita laal mucaa jedhu galchita maalii fi bakka waan buufadheef jechuudha gabbuu lafarratti illee isa bakka buufanna waan ta'e mucaa jedhu kana galchita laal gizee ana sirraa gadi bu'e bakka sirraa gadi bu'e bakka kee nama tokko galchitu samanii lafa tokko barreeffadhu Sana mucaa beektaruma sana sanii Harki isa naa galchita tokkoffaa jechuudha ani milkii irratti jechuu gaafa inni gadi ba'ee viidiyoo doktora teessan hawwii wajjin jalqabne hawwii nama maratu asirratti beekaa hawwiitti wajjin doktora wajjin hojii jalqabne jedhee inni viidiyoo hojjeteen arge tokkoffaa gaafa inni gadi ba'ee viidiyoo hojjeteen arge isii wajjin viidiyoo hojjetee jechuudha hawwii nama jabduu isin doktora jettaniini hawwii teessan nama jabduu jedhee milkiin fidee isii wajjin hojii jalqabu yenna isii wajjin hojii hojjetuu yenna jedhee viidiyoo waraabee jira milkiin tokkoffaa naa qabadhaa lammaffaa ammoo guyyaa hadhaa irratti sarraatanyaa of jalatti qaxaree jedhe milkiin sadaffaa ammoo gaafa isin biyya galte kana waraqaa akkanatti baasee waraqaa kijibaa kana eenyuyyuu deemee baasuu ni danda'a naa qabadhaa bakka kanallee riiziitii akkanatti galcheef jedhu kana riiziitii sobaa baasuu danda'a namni ammallee isiillee riiziitii haqaa innillee riiziitii haqaan jiru dhibbatti jechuudha dhugarra dhaabbattanii miidhaan lama akka waliin miinetti jechuudha isiilleen akkasa miinetti innillee akkasii miinetti hadhii addunyaa boru aakira wallaahi billaahi harrii addunyaa boru aakira ilmoo qabdaa haalli addunyaa jiruun addunyaa tuni xiqqishuudha har'a addunyaa harkarratti lakkooftee dinaara harkarratti lakkooftee obboleetti bulchiftee miskiina kana ofitti naa qabadha si gaafataan jiru namaa deebifta malee anaan deebiftu gaafii kee akkasuma naa qabatta milki anaa miti jilbanatti fudhatu uunsi haa gaafatu uuf gaafii kee naa deebista akkasumatti anaa miti jechuun namni gaafii kee naa deebistu waan garaana nyaate si gaafadhe malee ani waan biraatii miti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu gaafaa fi viidiyoo isii wajjin gadi baasee viidiyoo guyyaa san daladdeerra qoricha kana maxxansuu jalqabdee dhugaa rabbii dubbachuu wallaahi tamatti gaafa gabboo qabri dhaloota ofiitti dhaba. Anuu sinii maxxansa anuun qaba viidiyoo barbaadde anu guyyaa inni maxxansu sinii baasa viidiyoo. Maa dubbii duuba deebitan ani rakkinni awwiroo irraa qabnu rakkina kanaa miti awwoo maqaa hawwii olii eegalee dhaabaa guyyaa qiyaamaa hawwii olii turu qaba hawwii jaartii asoo olii harramaa jille dubbii kee keessatti harramaa jette sararaan nyaata saree hawwiin daladduti illee ka jedhee bani ila nam yoo oli aara dhadhaa oli nibsu isiin iyyuu na qabsente ragaa kana gaafatee isas qabsiisa poolisii dubai na qabsii danda'a beektaniisi nam kun kana qabsii danda'a lammaffaa tiktokii milkina irra gume jalaa gadi bu'aa maayii irraa qaban
kiyya tasgabboofnee bakkaan waa ol geenya malee walitti wacnee faayidaa hin qabu. Sukkaaraan qabe muniiriin naa qaba. Yoo an sukkaara dhugaa rabbi Oromoo naa qaba muniiri. Maaluma rabbii si uumeeti maaluma si godhe. Gaafadhe bokoo kee jala kanatti. Milki. Okay, itti fufi. Reefillee dhibee ture kaa inshaa Allah ajjala jirta hin tare. Asumartaami. Kunoo nin jedha. Naan soobiin siin jedhee sitti na sobde. Ilmi dhiiraa yoo kijibu irraan bareedu. Maal sobi? Gurra bani na dhagahi kaa soba waan ammaa taasaa jirtu waan faallaadha. Micattii tana sarraatanyaa hojjala galchinaan jette. Qoricha waan Kookee qabu sarraatan. Namni barbaadu. Qoricha hawwiin kasanii miti. Adama kan isa qabu ragaa qabda jettee ragaa qabda jettee gaaf milkiin tiktok ina ragaa qabda akkasii gaafattee tagaanii kan ani liwaa barbaadee jechuudha taata gabaam anaaf jira waan jiru naa mul'achuu. Hindubbati waa'ee tiktok hin beekaa tiktok hin gaafate kasi gaafate mana san keessa waan ammaati gurgurtu keessa hawwiin waan hawwii ilaalatu jiraatu keessa si jedhan hin jiru ammaa hawwii irraa baradha jette. Amma hin jiru. Maal ture amma mana keessatti maal jiru? Maal dhiira jechuun maal wala maal dhiirri amma waan isin irraa qabdamu kana timi kunu maali namni kana marallee bakka irraa gali deebi. Habibi abbaan mana keessa maal qabdu wanni kurma kana billaa nakkeetta malee dara duukan deemu maal goota garuu ati anuma kanayyuu nan sobdeesuma. Ummata Oromoo kan nama Habibi warreen ummata sana asitti faallee yeroo jiraatu haxalee dalagsiisee yoo siin jedhu ofiin taasisan miira keessa jechuu danda'a. Kanaan hawwiin waan na keessa qabu waliin waan hin haasa'iniif keessa qabaa waan kana isii irraa baratee waan kana dhiibdee keessaa baasa dhibbatti beekee garuu waan intala tana waliin hin haasa'iniif sirraa dhiise saasan. Laki baramma raqabe bar rakkoon qabu baramma ninis keenya dhiisime inni raqabe baramma jaartii hojjetee galanii raqabe jira miira Uma rakkoon qabu amma dhiis amma dubbii qabeenyaa deemnu amma ninis miira seenaa Haqaamiti qabeenyi cufti qixxee dadda walitti ta'e haqni jedhamu isheen walitti dhuftanii miti. Sandaliyaa cufti qixxee rabuu qaba malee haqaamitam. Wallahi akka warreen na dhufee jiraati kopilinki godha please warreen na dhufe Linki godhaa sirrataanii warri godhaa jiru. gaaftaan kopilinki godha guyyaallee hawwi hani loof Ani akkasitti baasan. wallahi billahi tallahi walin dhiisnu kan insha Allah Ati tasgabbaay. Ilaa qabeenyi wanti isin ilma dhiiraan dogoggorsiisu. Qabeenyi ilma dhiiraan dogoggorsiisu malumaan harkaa buunaa tasgabbeessaa gurbaa kana. Qabeenyi wanti isin nama hin gootu. Qabeenyi nama dogoggorsiisu. Haadha nama eenyu taate. dhiira akka barsiisu argaa كيف والله بالله أنا Asum langsam bitte. Tasgabbaay. Ati kan qubee ofirraa qabdu kun tasgabbaay qabeenya beektaa. Beektaa keessattuu dhiirri biyya kanaa hacuucamaadha gaafa dhaqee birrii harkaa qabe. Ofin beeku waan nama kaleessa si wajjin waa nyaateen jedhu dhugaa rabbiiti hangeessa jira nan beeka. Dura kana dhiirri asitti sukkuumama. Eenyuun keessan feemisii keessan walaa kana sirii walaa akka maalii isin asirraa suftanu. Uummata Oromoo fuulduratti gammadamee qabeenyi sun qixxee mucaadhaa galuu qaba. abbaan dandeessu gaafate waan kana laal sitti maa qon hin gaafate maal jedheen
Gaya wanni tak. Kana namni mijattii kana waa wal ilaallatu waan Doktor Hawwiin dalaytu mana kee kana keessa jira jennaan ammaaliif isii waan isii mana keessa kaanaan jedhe takka. Lammaffaa isii kana akkamii walitti dhuftan jennaan hin qaxaree fidenaan jedhe waan an gaafadhu. Wanti kun marxamne ijoolleen reefu waan kana gaafatanii gaafii an gaafadhe asi gaafataa turan. Isa macarraa naa kennu. Inni immoo waan Isa macarraa naa kennu. Mati. Meu, mallattoo abaaboo yookaan ol facaasaa mee please. Yeroo takka giiftii ol facaasaa please. ساعتنا بكرة بكرة تعطينا دحين كم تعطينا هذا؟ 0 حلو لا كم تعطينا؟ 50 50 اوكي يلا 5 Biyya isaa wayititu jira. 1 Birrii 100 birrii 50 nu haa geessanii jedhaa ture beektanii. جب Ijoollee mana ijoollee Waaw. makiinaa oofan kanii. 0 Hiriyaa haadha manaa ijoollee 1 ايه هذا؟ هذا 10 لسه Isiin ammoo uffata nagatti. Haa irra koo كيتي 5 بس كم ايوه 2 يسمع سماعة birrii اوكي soddomaan geessanii 25 faan Tama. geessanii. بنت ماتت ليش موتي يا رب عليك لا ما موتها الصورة كذا طيب. Kamilki anatu تعرفين babadhisan. حبيتها تعرفين حب القتل اما هذا هلكتي هي قاعد توريك اسناني Na turaase jedhu. قاعد Yoo توريك gubbaan hojjennee jedhe qabatee qofa fooqee yoo na ايه اما هذه هذا 1 5 انت تعطيني هذا 100 من 10 5 ليش انا حجيبيكو 10 ميكو 10 اما هذه 10 اوكي 10 هذا Maqaa isitti maqaa hawwii akka 20 لوكا 10 هلكتي hundi kuma dhibbaa afur lagu baay'irraa كم 10 أرنب 5 لا أنا بقول Saganni waan akka isin jirti. ميكو وريه طفلة 1 na dhageeffata. Guyyaa tokko birri 100 yoo ta'uu baate na dhageeffata seera qabadha. 100 fi 16 هذا 12 naa galcheera hiwwaa kan guyyaa tokko 90 birri afoloo dagadhe mallee 5 Altama akkas naa galcheera guyyaa tokko jechuudha. San odoma Dubaayin mana ميكو قاعد تلعب مع النجم 5 10 isaa kuma dhaqeen birri 1,000tti kennadhe obboleetti xiyyaara toonaa 1 1 galchi milkii jedhee طيب ميكو oduma isa bira وريه يبقى أعطيني 100 يبقى أعطيني 100 diraama Dubaay 5 أيمي birri 28 ta'a. Odoo bira jiru birri mana namaa hojjedhe أيمي 5 itti kennee ka jalqaba hojjetadhee dhufe itti kennee naa galcheera yeroo tokko bifa dallaalaatiin sun hojii sanii waliin ilaalan. Haga biyya gale ila birri sanuu booyee ummata
ummata si himadha qaallu si hidhadha bakka ati rabbiin illeen sodaattu jedhee itti boo'e jibbadhe gaafa qaallu si himadha jedhe fiigee birri 90 naa galchi gizee tokko 90 600 wayi yoo afoo jiraate dhiifama dogongoruu danda'a anatu akkaawunti isinii maxxansa gizee tokko 100 tokkoo fi 16 moo 10 haga ta'een beeku akkaawunti isinii maxxansaa naa galchira yeroo sadi qofa birri 300 400 ani agarra akkaawuntii naa dhufu. 210 tun kumni takka. Ebate esa godha. Maqaan nyaatan dhiira. Dhiira maqabbate. Maqaan dhaabatu dhageeffadhu kaa maaliif beektaa kanaan siima dhageeffadhu riistii galcheen. Riisitii baasi milkii dhiifama naa godhi maaf nama jeen anillee riisitii obboleettii kiyarra naa galcheen. Kuma sagalan sana kunoo siin bal'isaati. Bakka maali dubbii gabaabaa. Lamaa walitti deebite namaan booda dubbii keessa jaarsi fuudhiiraa jaarsi dubbatu. Birrii kana herreega isin ji'a lama bira daladdee ji'a lamaan kana keessatti 10,000 wacii fudhattee beetti isin iyyuu herreegee lafa kaa'ee jira 9,000 diraamaasi birrii Itoophiyaatti jijjiira. Kunoo riisiitii qabadha harka fuudhee. Na bira dalagdee sana dhiisi na bira dalagdee maal jechuudha. Harka lama dhagaatanii. Harka lama na bira dalagdee fayyadamin doktor na bira dalagdee fayyadamin laala si afur galchee yeroo jalqabaa 19,900 harka lama 1,100 sadaffaadha 9,900 harka arfaffaati kanneen arfan walii herreega baankii irraalee namni barbaade dhageetiin Itoophiyaa irraa birii ture baasuu danda'a ragaa hunda qaba kanatti herreegaan wanni akka jechuun ilmaamaan jedhe herreega 19,900 ilmaama nurraadhi shobboleessa kiyya milkii ati nama guddaadha doktaraami doktaraati hai kanaan naqee wali falamaan naqee kuma 300 naqee je isiin isaan kanaan sirraa qabe haa jettu nuufi migammati dhageeffadhe isinii sanaan booda waan isin kan saas keessaa gammatamee dhaqee qoricha achi keessa jiru ilaalamee gammatamee assabamee hawwiidhaan qabeenya adda qoodamu. Hawwi hondeebi son amma doktor anammo son sharing gargaartaani eeje kun ukkoo arbaadhi dhabar waan bitteetiin itti galchitu malee waan birrii namaa irraa fuutee asitti galchituuf kana jechuun birriin bitta meezanaan deemee akkasii isin deemteetti bitee asitti galchi kana isin waan bira maan irraa qabdu waan isin qabdu wajjin uumtaan galaa asirratti bilkoonni sii galuu qabu gaafa duraa ijoon isaa ka'umsisaa wajjiniin. Achi qabda akka dhiiraatti waan dhiiraatti dubbachuu jira. Muniir dubbii balleessa muniir dubbii bareeda dubbataara. Muniir bareeda dubbataara. Qorichicha kana gaafa duraa qabeenyi keessan qorichichi kun gaafa duraa qabeenyi keessan walii waan naqamee jammartanii. Qoodamee bar qabeenyi kiyyaaf kasii qoodamee jira kun birrii kana bar. Jemee kana deewwii milkii bircha. Dalagdeen fayyadamin wajjin bana.
jedhani. Koy. mana tokko walitti eegallee mana nyaataa yoo gargar baan hin dandeettu mirga hin qabdu ati. wajjin hojjetaa turre jedhi wajjin hojjetee mirga qabda wajjin hojjetaa turre jedhi malee na bira dalagdee jedhi. Birrii Itoophiyaa kuma dhibba lamaa kuma jaatamii saddeetii dhibba ja'a kuma afurii ka hojiitti herreega kuma afur addatti herreega ammallee. Asbirannaa deebi. Anaan ammoo mi'aannaan jette kuma dhibba afurii waan isii ga'u galche jette. Ammoo dhibba lamaa fi dhageeffadhu kan herreega. Uui dubbii afitatu fitachiisaa beetti wajjuu dhiisaatu afitatu dubbii itti wajjina. Asanii wajjin haasawni wajjin haasawatti dhiisime. Namni lama gaadha. Natu waan kana itti kaase wajjin haasaa ture beekta. Ana as keessa waa soqataa jira. Haasoo jira haasoo tureeti. Fudhatte dhaan jedhaan kuma afurii. No, beektiru hojii fayyadamtee kuma dhibba afurii akkaawuntii isii Itoophiyaa irra galcheef naan jette miti. Forget yoo kuma jedhe yoo kubleeme ani herreedu waan badalama kuma dhibba afur galcheef siin jedhe herreedu. Yeroo waliin dalanne takasii galchee eeguu galchee fi jirran waan dalaguun dariisiidhaan dalagaa waan ta'eef rakkina qaba. Akkaawuntii siin naqeetiin jira jettee nama dila sanirratti riikardii si goonee jira. Amma garuu kuma dhibba lamaa fi hin gaggatu. Kanuma obboleessa kiyya qoy mijattee nu deebisa kuma dhibba lamaaf jaatama gal birrii kuma dhibbaa fi afurtama mijattiidha galchi atillee Aboo kopilinki godha akkaawuntii waan hundi yaadgaa isinitti dhufa kopilinki godha. Mucattiin himtu birrii biraa qabdu. Miti kan jedhu mucattiin himtu. Doktori Madu birrii meeqa jalaa qabdu. Gara deemtee jirti laf jidduu kanatti maal tafe beeta isillee 210 jette inni 60 jedhe. Dhufte kunoo dhufte miliyoon dhufte usaa isin hundi keessan ati sus milki ilaamaa dubbachaa jirti meeqa isin sheeriin keessan meeqa sii kanne meeqa sii qoode meeqa sii naqe dubbadhu us dubbatiin jala kuma dhibba tokkoo fi kuma 28 akkas diraama Dubaay jechuun birriin hojjan. Kan inni ji'a lama hawwiina bira hojjeta jedhu ji'a 5 bira waliin hojjanneen. Isa kana keessatti wanti birriin kun qabu maaliif wanti hojiin kun qabu hojii baay'ee guddaa ta'ee fi tirfii guddaa qabuudhaan. Bal'attamaa dhasuuqiin kun asii hin dhaabanne hin beektan hundi keessanuu jechuudhaan isinii galee birri ni dinaa galte gizee tokko kuma dhibba tokkoo fi kuma 10 ta'e kuma 10 ta'e hin beeku riisiiti jira obboleettii xiyyaarra naa erge riisiitii asii bahee viidiyoo hojjedheetni maxxansa gizee tokko beengadda milki rakkadhaan birri sun ida namaatti hin beekan ida namaatti jammadee hojii kana kaawunsillee ana. Irra kadhe milki jedhee kadhee boo'ee milkii rabbiin qabee qubaanaan barachuu barbaade jedhee naa erguu dideeti. Sagaleen sun lafa jira yoo amma keessaan qeerroo haayinaan namni tokko keessaan haayinaan jaa waasaappi amma ni erga. Milkii hin didde tokkoffaa bahee uummata Oromoo si himadha. Sheqaalluu si hidhadha jedhee boo'ee waa wayitan ta'e 90,000. Yoo dhibbi jahaafoo jiraatti ani hin beeku isinii maxxansa riisiiti waan afoo jirtu hin beeku obboleettii xiyyaarra naa ergi. Saniin alaa waan biraa an irraa hin beeku.
yoo hin ta'u jedhe an milki yoo naa kakachuu barbaade an quraanaan hin qabsiisu milkiin quraanaan kakachuu ittiin saalfatu waan ta'eef haqa namaa hedduutu irra jira isa danfisiisa ilmoo isaa qabatee haadha manaa isaa qabatee ija oromoo afoo dhaabatee miidiyaa kanarra ilmoo isaa jaalata haati manaallee innillee ilmoo isaatii fi waan hundaa yoo naa kakate asitti qabsiifadha haqa an akkasumallee hin dhiisuun. Habib, akan dah siapa lama jalan tio. Ni kau kata kita tu, kata mana kita? Ilmu sana ilmu angkana kakakku ini sana ilmu nah kakakku. Qaallucha biyyaa Ilmu deh, nani sekali kata. qaalluchatti sheer godhaa dhufu. Asa kuma sama sanu kalun lo si serra fude ilmu ide ilmu isatin na haka katu. Ilmu isatin kasih pada mali Al-Quran ani dan kasih sambe ka. Bakka ada bareda lo. Lo kata jalan apa? Lo kata hati si pera jira. Hati kabar sobat. Dubi da bangsa, dubi aku, dubi ada babsi. Ni kakak tu. Yo kata ni hati si pera jira. Tu orang ni. Dubi dira. Orang guna dia. Hati Ilmu itu Birina rakabni ona rakaba te kasi karab jasa tin aga batu yo kana mete kara sera tin ade tu abban tu mambon akan no Bismillah. Maal jarana gabaa goone bar. Doktor Ifnaan. Siifu qoy wanta warri Dubaay seeraa gaafatuun amala isaaniiti. Isin ijoolleen Dubaay warri birrii ergitanii warri maal gootan leebaa mushlaaqaa ana isin jedhe ganniin. Taraan duraa torbaniin duraa intala seenaa micayyoo du'aa feedduu jirtu. Micayyoo midhaan bishaan hin qammasne haqashii nyaatanii rahama 1700 nyaatee mucaan sun seeraan naa gaafatu dhiira kan ta'e irraa hafuudhee haqa micoosanii dabsee tolitti dhiise. Amma isaati seeraan naa gaafatu hin danda'amu. Seeraan si gaafannaa, Oromummaanis si gaafannaa, namummaanis biyyummaanis si gaafannaa. Baay'atee jira waa'ee biyya Dubaay. Ijoolleen biyya Dubaay baay'isanii biyya jettee walitti qabanuu hin arrabsiine. Abbaa dhuunfaarraa arrabsine biyya jettee. Maa waan hin taane yaada dadhabaa dubbataatti ka biyya jettee guutuu. Qulqulluun nagaa qabda maaltu si dubbisireesi? Ati qulqulluun koo nagaa qabda. Ati nagaa qabda maaltu si dubbisireesi? Ati qulqulluu dhaban qulqulluu eenyutu ga'e? Hattuu siin jenne tattooma keessa jirtumi? Kanaafi seeraan irraa fuudhaa jaarsummaatti deemaa hojjetaniin obboleewwan koo torban lama dadhabnee itti dhiisne waa'ee jaarsummaa jaarsoleen deemtus hattuma. Waan akkasitti as jeebi. isinillee jaarsaadhee eeffattu jaartoo agaafatu anillee jaartee eeffadhaa. Jaarsin jiru dhaggeeffadha. Obboleettii xiyya keessaan na dubbisi. Dhiirri aanaa ka jedhe sitti haa dhufu. Kumaandaruma sanuu gad deebisee nas sale. Na dubbisi keessaan. Akkamiin tala Oromoo tokkotti ati poolisitti ergitee as faraarraate. Kutaan bari baatti. Wushata min taaqaallee silaayinii. እየተሳደብከኝ afaan jiranii taaga waa'ee haadha dubbatarra jarri walaatanii nuun jedhu afaan jiranii. Yookiin akkana afaan abbaa murtii Munir bakka gabuuf amma akka goonu wanna biraatii miti waysi fanatis durbiin akka nama biiroo keessatti amma la dhiiru dubbatu wajjina akka goonu qabeenyichi kun kan nama sadiiti dubbiin dhumeera dogoggoreen aareen miira keessa galeen of jalan hojjechiise jedhee wajjin jammarree jedhee miti geessuu wanti biraa jiru qabeenya nama sadiin jammaranii qabeenyicha nama hawwiin amantu doktora hawwiin amantu doktorii miti sin akka silaa ogeessa jedhama sin doktora ittan atisi amma ifinaan dhaqii ogummaatti deeffadhu doktorummaa irraa kaase dogoggorummaan keessan guddaan lachii keessa nuti doktora ofiin jettan ogeessadha kuni qoricha harka aadaa harka oromoo waan arge malee waan biraatii miti doktorummaa kaasa
Amma akka goonu gara qabeenyaatti deebina. Na jalan dubbatin amma qabeenyichi dhaqamee bakka saditti qoodamee waan inni hawwii kennes irraa fudhamee waan inni nuti irra oolches fudhamee qoodamee ka'ee birra lafa jiru qabeenyichi qoodamee hawwiidhaa gammatamee yoo hin danda'in dhuunfata ta'e abbaan qabeenyaa doktor. Ijoollee rakkoo ijoollee Yookaan qabeenyichi nama biraatti gurguramee birriin qixxee hiramuudha. Sanaan ala wanti biraat raawwachaa akkasii kanaati kumaandarii maali jedhamee milkiin gabaabumatti fitannee barru waa'ee milkii fitannee Munir kok yeroo tokko nagaadhaan godhi Munir dubbii daa'imaan godhina Oromoon hayyuu qaba Oromoon beekaa qaba sheekaa qaba sheekota itti baasa beekaa itti fida asitti nuti mataa wal dhukkubsinee waan burjaajessunuuf hin qabnu kuni dubbii nama guddaa barbaadu dhaggeeffadha. Atis kana godhi asis namni guddaan wanna dubbatu hin qabu sheekiinis yoo dhufe quraana karaatisu miti qabee bakka saditti qoodudha wanti biraa Munir mana irratti qabuu dandeessu muyita irratti qabuu dandeessu. Mataa wal dhukkubsuu dandeessu teessanii dhaggeeffadhu mataa wal dhukkubsuu dandeessi mataa wal dhukkubsuu wal arraabsuu wal eegamudha malee kuni araarsa ta'uu hin danda'u jaarsummaa ta'uu hin danda'u. Kanaafi bakka kanatti Oromoon akkuma isiniin jedhe hayyuu qaba hayyuu Oromootti fida beekaa Oromootti fida sheekota fida ulamaata ustaazota fida akkasittiin araarri akkasittiin bu'uu danda'a malee anasi asittiin afaan oleegaa maal balau xifaat faa gadalo jecha hin ta'u kuni haqa baasus hin ta'u wal nyaachuu wal balleessuu waan ta'in itti irratti jechuudha. Kanaafi nama guddaa itti fidaa dubbiin nama guddaa ilaallatti mucayyoonis gosa qabdi biyya qabdi haadha qabdi abbaa qabdi mucaanis akkasuma waliif fidaa haqa jirtu addaa furadhaa wanni jirtu kana akka gootitti asirratti mataa wal dhukkubsinee abdiin kumees jala jira abuyaayaanas jala jira. Abuyaayaa gabdii ergabame yeroo namni tokko jalaa bu'a. Fuudhaa godhudha. Seeraan akka haasoftu. Seeraan akka haasoftu. Jaarraa barbaannu. Keessan jiru Muniro amma achi biraafee jira. Laal milkiinis taa'ee fi hojii haasawaa jira. Manguddootti kakachiisna akka irraa fuunaa fi miskeenya nuti dhiisi. Daaretti madee malaan wanni waan kanarraa argachuu danjiru miskiinni cunqurfamuu hin qabu. Amma baay'ee bara mamoota bartuutii lafa gadi buusnaa barnooti gada buusnaa. Nama guguddaa jala jira yaa nama guguddaa jala jira nama guguddaa sanitti tolu. Okay, nam takko jalaa bu'aa Abuyaayaa naa seenu. Nam takko jalaa bu'aa.